bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e artistiin jaalatamaan beekamaan Nuhoo Goobanaa boqochuu maatiin isaanii OMN'tti bilbilaan himan. Artist Nuhoo Goobanaa kan boqote hospitaala Adaamaa keessatti argamu ta'uu maatiin isaanii nutti himan. Hangaftoota artistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e artistiin qabsaan sabaa Nuhoo Goobanaa har'aa yeroo boqotu gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Gaddi keenya duwwaa miti kan uummata Oromoo ooti jedhan maatiin isaanii. Nuhoo Goobanaa sirboota warraaqsaa, siyaasaa, hawaasummaa fi kan biroo hedduu Oromoo fi Oromiyaadhaa artistii gumaachedha. Artist Nuhoo Goobanaa dhibee narviitiin yeroo dheeraadhaaf dhibamaa yookiin dhukkubsataa erga ture booda har'a magaalaa Adaamaa hospitaala yookiin mana haakimii achitti argamutti boqotuu isaatii maatii isaanii bilbilaan kan nutti himan. OMN maatii isaatii fi uummata Oromoo bal'aadhaa fi hawwii jajjabinaa hawwina. Mee egaa dhimma kana ilaalchisee keessattuu dhimma kana hordofuudhaanii silas waaqa koma ture waan inni jedhe didure inammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jennagaa kan kee kana haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe didure inammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jennagaa kan kee kana haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture